أكم جتنا لمن أنسى أنا ما نباتي واتين كم جتنا وتترمي ميديا نيتر كدود اللي راح قبني لهندس نتمنا عن محمد فنتالتيم هجنتون ولانون كافاو ببكلا غربا في جوار محمد إثيوبيا تشيهم كرما هنگا كنا كم فيده واللي بفي سرنا أمتا قد قلا قلا تجارود أبو راجدان بيجتي ركو هما كنا كيسا باس وراني أبته غرمريت سير مرتسا كتيس بچي سنجرم وببكلا غربا في جوار محمد إملا غلا تومتين أمريكا بولچين تكساس مقالا هيوستن تشيم دياسبورا ولي جرور برتقمنا durata itti ana fi hogganan hariiro ala kafa'o jawar muhammad sirna hara ummat jiddu galeessa godhatem ijaru dhiisanii akka mootota durii ta'uuf hawwuun biyyattiitti gaagama fide jedhem jawar waltajjii Houston Texas ittim qophii irrattim wal dhaggeeffatanii yaada waloo fuudhurram yaada ofii humnaan ummatatti fe'uuf yaalunis rakkoo cimaa biyyattii gaagama keessa buuse ta'uu dubbatee jiram rakkoowwan bara mootota abbaa irree Itoophiyaa keessatti mudatan wallaala yookaan doofummaatu fide jechuu dandeenya kan jedhe Jawaar Muhammad rakkooma biyyattii keessatti mudachaa jiru ammoo quufatu fide jedhem kaleessa Oromoon gaafa sirna dabre jijjiireem gara sirna kanaatti dhufum hin buqqaaneem lafa keenya saamamne jennee gaafachaa turre kan jedhan dura taa'achi aanan kaafa'oo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin har'ammoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne jedhan hoggansi amma aangorra jiru kun waggaa 7 afran kanatti waan waggaa 50 dabran nurraan hin gahin nurraan gahee jedhan obbo Baqqalaa Garbaa harwayyuu maaltu ta'aa jira warri Tigraay Fugutanis maal godanis gara barcuma gara haasat gara marit akka mootummaan deebi'u godhaniiru arkasa bicirani gara itti ba'uu dhabe isaanii wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu barbaadu nan fixaa'e nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira kunis deebi'ee akkuma sanadha harki micciiramee deebi'ee taa'uun dirqama maawwal filna maa kanarran wal geenye maa dhagaa irrattis wal kuffisna maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina kanaaf hoggansi immaa aangorra jiru kun uummata keenya akkuma sana dubbatame waggoottan 3 arfan kanatti waan waggaa 50 60 nurra hin gahin nurraan gahe baadiyyaa tokko matu deemtani har'a magaalaa ammatu gara Salaalee fa gara Shawaa Kaabaa kana soo deemtani manni qotee bulaa gumatee dhumeera mootummaa mana qotee bulaa gumu dhageessanii beektu mana qotee bulaa utuu mana qorqorroo ta'e namanni gubu mana citaa guba manni qonnaan bulaa Oromoo gubatee dhumeera kan jedhan obbo Baqqalaan nama mana jireenyaa ibiddaan jalaa barbadeessan gara bosonaa deemtee mana lolta jedhanii gaafachuun madaalan kaasuu jedhan biyyi tokko gara fuulduratti deemuuf waan sadii sirreeffachuu qabdi kan jedhe Jawaar Muhammad immoo siyaasa nageenya fi dinagdee ta'uu dubbate Itoophiyaa keessatti wal waraansa kan fide waltajjiirraa wal dhiibudha waan ta'eef wal waraansi dhaabbatee gara mariitti seenamuu qabaa jedhan hoggantoonni kaafa'oo kunneen imala galatoomaa kanaan kun akka mirkanaa'uuf mootummaan rakkoo uumame amanee fudhachuun gara furmaatatti deemuuf of qopheessuu qabaa jedhan kanaaf furmaata rakkoo biyya keenya uummata Oromoos ta'ee sabab sablammoota biyya sanii fiduudhaaf kan dura rakkoo akka qabnu lammaffaa rakkoon sun rakkoo akka malee bal'aa walxaxaa ta'e ta'uusaa hubachuudha rakkoo qabaachuu keenya walxaxa rakkoo kanaa yoo hubatu taate immoo mana yaalaa dhaquu gaafataa jechuudha rakkoon tokko isaan qabnu dhukkubsataan ufumaaf haakima ta'uu yaalaa jira self cure self medication waan jedhanii tokko jiraami biyya kanatti namni keessatti waggaa sammuun dhukkube alkooliidhaan yookiin immoo drug adda addaatiin self medication makes the disease worse rakkoon amma gama mootummaa saniitiin agarru self medication irra seenaa jiru jechuudha rakkoo amananii fudhatan rakkoo san furuudhaaf immoo wal'aansa barbaachisaa ogeessatti geessuu diduu irratti jiran jechuudha ogeessatti geessuu ogeessi argee maal godhuu qaba diagnosis sirrii ta'e fiduu qaba
warra Tigraay wajjin nan mari'adham waraana bilisummaa Oromoo ammoo nan barbadeessa jedhee waraana labsuun mootummaa dogoggora tahuu eeruun waraana bilisummaa Oromoo wajjinis mariin dirqama tahuu akka qabu hoggantoonni kunneen ibsanii jiru. Nu akka KFO'tiin kallattii qabsoo keenya isinitti himnam isin garuu keenya qofa osoo hin taane deeggarsa qabsoon barbaaddu hundumaayyuu raawwadhaa jedhan dura taa'aa itti aanan KFO obbo Baqqalaa Garbaa. Sababni isaas galmi waloo qabsoo keenyaam gaaffii uummata keenyaa deebisuudha jedhan. Nageenya biyya sanii mirkaneessuuf duuti sabaa fi sablammoota hundaa akka dhaabbattu gochuun akkaan barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru. Rakkoo biyyattii keessa jiruun biyyattii keessatti wal shakkii fi sodaan hammaatu Jawaar dubbateera. Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e bifa adda addaatiin humnoonni gurmaa'anii hidhannoon socho'an. Kun immoo wal shakkiif wal sodaan daran akka hammaatu godhee jira jechuudha. Kanaaf nutis ummanni biyya sanis lammiileen biyya alaa biyya saniif dhimmanis yeroo ammatti biitu sun yoom facaati ummanni sun yoom wal fixa ka jedhu biyyoota addunyaa irratti yeroo ammatti sodaa nageenya addunyaa jedhamanii laalaman hagoo keessa tarree duraa irratti argamaa jirra jechuudha. Gaaffiiwwan dhimma walabummaa fi bilisummaa Oromiyaatiin wal qabateem hawaasa keessaa ka'eefis nuti akkam KFO'tiin sirna federaalawaa haqa qabeessa kan Oromoo akkasumas saboonni fi sablammoonni biroom wal qixxummaan biyya san keessa wajjin jiraachuu danda'an ijaaruu barbaannaa jedhan. Santa Oromoo fi Oromiyaas fayyada jennee amannaa jedhan hoggantoonni kunneen biyya san keessatti hatattamaan waraanni dhaabbateem gara mariitti yoo hin caamneem wal fixiinsa to'achuuf rakkisaa ta'ee fi gaaga'amni guddaan dhufuun balaa sodaa jedhu qabaachuus ibsanii jiru. Simannaa hawwata Oromoonni Houston isaaniif taasisaniif tumsa qabsoo godhaa turaniifis imala kanaan galatoonfatanii jiru. Ajjechaan tolee qaama walabaatiin akka qulqullaa'u gaaffii dhufee jira. Waraana bilisummaa Oromoo dabalatee gartuun siyaasa Oromoo gochichi qaama walabaatiin qulqullaa'ee haqni akka bahu jechaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis gochichi qaama walabaan qoratamee akka dhiyaatu gaafateem. Mootummaan Itoophiyaa garuu gochicha ofuma isaa fi jaarmiyaan komishinii mirga namaa Itoophiyaa kan walabaa miti jedhamee himatamu akka qoratan barbaada jedhameem. Qaamoleen garaagaraa immoo yaada kennanii mootummaan waan dhoksuu barbaadatu jira kanaaf garee walabaa hin fedhu jechaa jiru. Humnoonni jibba Oromoo qaban ajjechaa toleetti raawwatametti dhimma bahuun duula maqaballeessii Oromoo irratti adeemsisan uummanni tokkummaan faccisuu qabaa jedhameem. Namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kennan warra jibba Oromoo qabu duula maqaballeessii qindaa'aa adeemsaa jira jedhan. Ajjechaa toleetti raawwatametti dhimma bahuun duulli maqaballeessii galtee siyaasaaf deeggartoota sirna moofaatiin adeemsifamaa jiru. Kaayyoon isaa hawaasa addunyaa fakkiin taane qabsiisuu akka teessimanii jiru. Gochaan akka kanaa kan har'a jalqabame miti kan jedhan namoonni yaada kennan durii jalqabee tooftaa akka kanaa fayyadamaa akka ture yaadachiisanii jiru. Duula garee sirna moofaa leellisuu kanaa fashalsuuf uummanni Oromoo tokkummaan dhugaa Oromoon qabu addunyaatti beeksisuu akka qabus dhaamanii jiru. Ajjechaan toleetti raawwatamee qaama walabaan qulqullaa'u akka qabus namoonni yaada kennan dubbatanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Goorootti namoonni nagaa humnoota mootummaatiin ajjeefamuun ibsame. Namoota ajjeefaman gidduutti barataan ni argama. Naima Umar guutuu gabaasa kana akka jaalutti nutti himti. Jiraattonni aanichaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada laatan aanaa Gooroo magaalaa Gururaa Goraa ganda Leeman Abbuu Jaamu keessatti barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Mustafaa Hamzaa humnoota mootummaatiin ajjeefamuu himani. Aanichatti kan argamu ganda Doogamaa Jaamu keessaa immoo namoonni lama kanneen maqaan isaanii nu hin dhaqqabin ajjeefamanii jiraachuu dubbatanii jiru. Ajjechaan kun kan raawwatame guyyaa kaleessaa ta'uu kan himan jiraattonni kan raawwatan poolisoota idilee magaalattii fi humna poolisii addaa Oromiyaa akka ta'edha kan ibsani. Humnoonni kunneen dargaggoo Mustafaa Hamzaa kan ajjeesan lama tahaniitii kan jaan jiraattonni osoo inni mana barumsaatii bahee gara manaa galaa jiru haala suukkanneessaa ta'een ajjeesan jechuun himu. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Gooroo. Mucaa barataa kutaa 12 karaa deema moodeela hojjetee osoo galaa jiruuti poolisiin Oromiyaa itti gaafatamaa tajaajila gaazexaa fi dirribaa jedhamantu rukuttaa jiichaa tokkoon isaa lukarra yoo rukutu dirribaa kan jedhamu immoo laphee gidduu rukutee itti deddeebisanii harkaa malee ajjeesan. Waraanni mootummaa hawaasa nagaan jireenya ofii jiraachaa jiru halkan edaa irraa eegalee dhukaasa itti bananii goolaa jiranii jaani.
namoota ajjeefaman maleellee kanneen rasaasaan rukutaman hedduun jiraachuu fi hedduun isaanii immoo ganda irraa baqatanii jiraachuu himanii humnoonni kunneen gandoota aanichaa baay'ee keessa bobba'uun dargaggoota baay'ee mana hidhaatti guuraa jiraachuu fi jireenya hawaasaa goolaa jiraachuu jiraattota irraa odeeffanne. Dargaggoonni aanichaa jumlaadhaan humnoota kanneeniin guuramaa jiran kunneen guuramuu malee mana hidhaa kamitti guuramaa akka jiran wanti beekame hin jiru jedhani. Ijoollee reebichi laga ijoollee baay'ee reebamee dargaggeessa akka jirti ganda keessaa baasanii jiru. Boo'ichallee walitti dhufe dargaggeessi mataan dargaggeessaa boo'ichallee hin deebine. Kan kaleessa dhufaata jammaran halkan akkasitti nurra fudhanii dargaggeessa 100 ol ta'u qabu. Dargaggoota 100 ol ta'u immoo mana hidhaatti guuramaa bulan halkan hidhaatti bakkitti dhama'anii bakkitti dhama'anii waajjira poolisii galchineedhanii kanaa ta'u bakka itti hidhanii kan hin bare dargaggeessa magaalaa Gururaa Qabeellee Manaafu gandoota aanaa keenyaa jiran irratti dararaa uffata qabeessamaa jira. Haalli naannichaa hammaataa ta'uun wal qabatee namoonni bobbaa fi gala hanqachaa jiraachuutu himame. Oduu keenya xumuraatiin humnoonni fi tikki bilxiginnaa mooraa mana jireenyaa hooggantoota fi miseensa ABO weeraruun qabeenya saamanii nama tokko immoo ukkaamsuu maddeen himan. Saamichaa fi ukkaamsan kun kan raawwate dheengadda magaalaa Finfinneetti jedhame. Mooraa jireenyaa sana keessa hooggantoota ABO Jabeessaa Gabbisaa, Gammachiis Tolosaa fi Qondaalaa Dhaabaa Injiinar Daandii Garbooshee akkasumas kan waggaa dabreedhaa keessatti miidhamtee gadi lakkifamuun hamma ammaatti dhibee isii mudateef wal'aansarra jirtu Taaddaluu Yoonas akka jiraatan himame. Odeeffannoo qabeen humnoonni sirna PP kunneen qabeenya mana keessa ture sakatta'uun kan fudhatan yoo ta'u Taaddaluu Yoonas fuudhanii deemanii jiraachuutu ifoome. Egaa daawwattoota OMN oduun illee irraaf qabannee dhiyaanne kanaaf akkaataa qophiiwwan OMN itti fufuu fayyaa ta'a.